ni caa isaan na jala deddeeman bakka na hojii deemanii bikka hunda waan ni caa. MJ-datti fakkaata baran immoo gaafan akkana tuqee intini dhuu yeroo baay'ee piroofaayiliin kenna. MJ dirree ni beektaame. Nama hedduun fakkaata feesees ni fakkaatan hojjaan nama hedduun fakkaata warra wallisu kan. Because if you fool nama artistiidha. Wallahi Ramata Rabbi isaaf godhu feesee natti fakkaata ture ani. Hangaafan DJ Sol jalqaba. I know nama feeseenis nama hedduun jaa inni naaf inni saahiba jabaadha beekina. No, style khofia DJ tiqaade feeser tiqaade sani style takabeta. Nama saahiba wallahi saahiba jabaadha wallahi na amantanii jaartii isaa amma geega du'ee booda jaartii isaa na dawalte osoo hin du'in dura namni ati yooni waatii illee namni ati waan jechuu qabdu badriidha yeen wallahi hono ayisi gargaaruutti jira laama Timate. wallahi billahi odduu naaf inni saahiba jabaadha waan odduu Allah. Irratti imaanaa yaaboo. ya wallahi odduu naaf inni saahiba waan odduu dabarsinee beekaa naaf inni Ya wallahi. namni asu namni barani namni as gubbatti akka laaftu na laala malee nama ajaa'ibaatiin ture bara lafatti. Asu Itoophiyaa giti anchi lakka Itoophiyaa gartanii anin beekaa. Anin beekaa bara. Namni akka laaftu na laala as gubbatti beekte. Jasaani nama lafatti osoo namni Itoophiyaa si argani namni as bahiree takkitti. No biyye nyaata maana guddista. Ani maasin wallahi baay'ee. Itoophiyaa si argeen kee bara ani dullachuma wayiitu nutti taphatan si haati edaa kana. Shoollee bara wanti kalaba. Nurra xiqqaadha bara. Nurra xiqqaa bara kun. Hai ana ammuman argeemi. No nuti gaafa nuti kanatti magaalaa shidannu inni ijoollee bara ijoollee xixiqqaa kana fiigaa bara viidiyoo kiyya mana viidiyoo kiyyaa fa'aa dhufee ilaalaa bara. Ijoollee xixiqqoo ijoolleen akkana kurkumii dhahee yoo maallaqa hin qabaanne ol naquu bara. Mana video kiyyaa maallaqa hin qabne kurkumii dheetiin ol naqaan ijoollee akkasiiti bara inni. Yaa mana fiilmii lama faadhaan qaba on achi ganta keenyatti. Inni baras kanaa ammaa Kanaadaa keessatti bara halkan tokkotti $4,000 dalagamaa taate nante. Amma asu dhagay leecha sadeen kanneen dubbisu ijeen ganamumaan tana dalaganii beektaame. Ganamuma tokko dalaga yaa. Yaa hoo yaa koo mataan irraa taanaa jaaban nama keenya kan. Ati jechuun bara wallahi maallaqni keetu bara baankii keessaa nuu DJ Sol nante. Sabata mee laayif goolii gattu. Ilmaa la muddina yoo ta'e haala muddinuu dhumu jira. DJ alam hidhaa jira bara. Hai kasaatu dhumu jira. Hai saat dhumee jira kasaa. Kasaan dhumu bara maallaqni isaadha. Namtichi doorala biliyoona 10 qabu Alaamuddin biliyoona 10 qabaachuu ture beeku biliyoona 10 kan qabamu duwwachuu jira. Fixee jira boo. Duwwa nutu anu amma lafa qabachuuf xiqqoo naaf beenu. Keessaa fituumu. Keessaa fituumu. Obboleen kiyyaatu olaala ma asu obboleen kiyyattiin iftamaan malee taa'u jira yoo kiyya dhume obboleen kiyyaatu uummata tujjaara beekte warra ajaa'ibe. DJ cileetu bareedudha. Obboleettii tanteeti moo eenyu ta'a Dubaayin keessaa fooqii. Ta Dubaay jirte. Ammoo beeksisa gochuu jirta jedhee akkasiin adabu. Diidu. Obboleettiin DJ Soolii bar Dubaayin keessatti fooqii bitattee ni beektame. Wallaa jedhe. Bakiinaa hunda gurgurtii artiis bakiinaa hunda Itoophiyaarraa dhaqanii bitataniirra. Dhagay Austraaliyaa fi Ameerikaa fi Kanaadaa waan akka diriyaa fi jinnii jaan kana isii Dubaay irraa dukkaana guddaa qabaa bara. Yaa obboleettii ishiin akkamitti achi fooqii bitatu dandeesse koo DJ Sool haala kamiin yoo. Obboleessa kiyya kanarra xiqqaa bitatee jira dhiyoo tana Dubaay keessatti kanarra xiqqaa. Ati duuba Kanaadaa kana tana keessaa maal goota rabbii jee. Inni DJ filmni akka 5 star hotel qabu Finfinnee irraa. Waan addunyaa qoon qoreettii san fudhaboo waan takka daataan barjeen fafacaasiniiti. Uummanni kun yoo takka waan takka dhagee gaarii miti. DJ yoo fira asuudhaaf fira Finfinnee irraa ni qabdaa jeeni itti dawwaliif bana jiratte. Gaabbasnuuni?
Asu Yaa. nama berani gabaa qabda namaan si afeeru. ni qabaye. Askan ya. Amma ganama amma dhaqite. Amma inoo saa kana fid amma dawwalin. Guys, namni Finfinneedhaa fira qabda. Let's go. Bargaruma kana affeeri waan guddaa dhiisi. Bargaruma affeeri. Bargara Astaghfirullah bargara. Ate bargarin jiru miti bargara kararra gurguran bar. 5 star Isin sinjir. hin jenne bar. Kanaadaatti isin hin jenne. No, Wallahi asu sila fahamti wallahi abdi usiro dusra arti kam wallahi asun ma ni beda because in fahamni dal bargara kana ni fahamni fi bale sila dusra arti nasun. Asun bargaran beetu gaafa itti dhagahama dhiisi. Maal ni beena buse biyya nyaata. Tidu naragataa jiranii fira. Ora meesimeen jedhu nama jiru. Aktiviti asu aktiviti family ti bargara waan gabas na jaran fi qasto. Itoophiyaa maayinni ati nu argisiisuu jirtu kun wallahi asu bargara jechuun bar asitti biyya tanattu bargara nama akkamiitiin nyaatan beektaa? Tidu nama mubarak mabu wani surah mubarak raka ma bufta. Alibat. Astaghfirullah. gaasu beekaa tannen akkas jedhe sorry saasooyii. Abshir mara ko butti mutti goota ko. Garuu Itoophiyaa maayinni nu argisiisuu jiru kun. Inni yaa'u Austraaliyaa tana keessa hogguu jimaa qamee quufe akkana godhataa dhiisitti dhiisi. Abbaan see garsiisaa hus ilaale. Dabbaa kana nu garsiisine. Qol haa qullaatiin ilaalaante. Dhiyoo kana osoo dabbaa agarsiistu si adabee miidhiisi. Yaa torba guyyaa afurnaa dabe anchi. Awwareefuu tana eenyu?